garagaraa fooyya'insa keessa tajaajilaa qabatan sadarkaa isaan irra jiran adda baasuun sadarkaa hooggansa biiroolee kan argamanitti deebiin kennameefii jira jechuudha. Sadarkaa manneen hojii kun maal fakkaata dhimmoota namni hojii sana deebiin kennamee jira jechuudha. Manneen hojiitiif ulaagaa fi adeemsi qulqullinni kenna tajaajilaa mirkaneeffatan qopheessuudhaan hojiirra oolchuuf hammanni mirkaneeffannaa qulqullina kenna tajaajilaa qophiin isaa qophaa'ee jira. Sila qophii dokumentoota keessatti kaasee kan kaa'atu ulaagaan manneen hojii of sakatta'anii fi ulaagaan qaamni alaa mana hojii sana sakatta'u danda'u qophaa'ee jira jechuudha. Haaluma kana manneen hojii sadarkaa naannoo 50 keessa manneen hojii 63 irra jira jechuudha. Manneen hojii gosa qaqqabsiisnee yookaan inni biraan hordoffii naamusa iddoo hojii walii wal qabatee tarkaanfiiwwan sirreeffamaa seerotaa fi qajeelfamee hoggansa qabeenya namaa hordoffii fudhatame qormaata tokkoffaa keessatti hojjettoota mootummaa 4,131 naannoodha hanga aanaatti kan jiran jechuudha. Tarkaanfiin naamusaa garaagaraa fudhatame gaafatamummaan akka mirkanaa'u ta'ee jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun itti fayyadama yeroo hojii mootummaa irratti hordoffiif to'annoo sadarkaan gaggeeffameen manneen hojii naannootti dhibbeentaa 17 manneen hojii godinaa sadarkaa godinaa jiranitti dhibbeentaa 10 magaalaatti dhibbeentaa 20 harcaatiin isaatii hojii mootummaa irratti jiraachuusaa adda bahee sirreeffamni akka taasifamuuf dubdeebiin kennamee jira jechuudha. Inni biraan tajaajiloota mootummaa kallattiin uummataaf kennan tajaajiloonni 56 jechuun adda bahee isa kana dijitaalaayiz gochuuf qindaa'ee jira jechuudha. Abbaa taayitaa saayinsii teekinooloojii karoora hojii guyyaa guyyaa akkaataa istaandaardii taa'ee jiru qabatee adeemsa kenna tajaajila xiqqaatiin hoogganamaa akka deemu taasisuudha. Hojiiwwan hojjetaman haala duudhaan iddoo tokkotti bu'aa suni darbu. Auditor leenjii kan qabaate auditor dhaqee leenjii deemu. Human resource yoo ta'e human resource. Abbaan isaa dhaqee leenjii deebi'ee immoo ittiin tajaajilu tun qabu. Innaa kana irratti rakkoon akka jiru. Hojii deddeebisuu. Eeruu fi keessummeessa komii irratti tajaajila qorannoo boorsaa leenjii irratti illee dhumarra kan jiru kun Jaapaan qorannoo gaggeessuu irratti gorsa leenjii kennuu irratti bulchiinsa gaarii 8 keessatti isa kam keessatti rakkoo qabnaa jennes keenya isaan kan arfan sadarkaadhaan nuuf ta'an jechuudha. Isaan kan fooyyee qabdu garuu deebii ariifachiisaa kennuu irratti gaafatamummaa mirkaneessuu irratti haqa qabeessummaan tajaajila kennuu dhabuu irratti ga'umsaa fi bu'aa qabeessummaa bajataa humna namaa wajjiniin wal qabatee kan jiru irratti rakkoo kan jiru sadarkaadhaan nu kaahanii kana irratti hojjechuu qabna jechuudha. Kan biraa rakkoolee kana rakkoo gurguddaa kana fakkeenyaaf hooggansa qabeenya namaa jalatti 6 walumaa galatti barreen gaddaa gaafa qorannu garee hojjetaadhaan siroo baay'ee amma kaleessaatti jechuudha. Ijoo 10 sun jalatti gara rakkoolee xixiqqaa 63tu jiru. Manqabu. Ani hiikkatee isaan kanatu jira. Rakkoolee kana akkaataa kanaan adda baafnee mana hojii keenya achumatti mimmijeeffachuu wajjin wanti fooyya'an wanti deebi'an 23 jiru gara 40 kan jiru akka rakkootti ammallee nu wajjin jiru. Hiikuu isaatu rakkoodharraa kana. Kanaatiin isaan kana xiyyeeffannee hojjechuun barbaachisaa jechuudha. Kanaaf galmoota keewwanne immoo qabna. Galmoota akka naannootti ta'an 8 keessaa kan nutis akka galmaatti qabannee hojjechuuf kaawwannee jirra. Fakkeenyaaf haala simannaa fi qabis tajaajila fooyyessu. Gaariidhaan simachuu. Galmee duraa irratti inni galmeessee fi galmee haaromsaa irratti inni galmeessee jijjiirama guddaa yookaan garaagarummaa guddaa yoo qabaate isa kana isaanis tooftaattiin mirkaneeffachuu danda'u jechuudha. Guji galmeessisaan guutee fi waa'illi bultii galmeessisaa guute kan wal faalleessu yookaan wal hin fakkaanne yoo ta'e kan waa'illi bultii yookaan immoo kan abbaa manaan koo guute anis guutuun qaba jechuudha. An waan biraa guute abbaa manaan koo waan inni guute yoo wal faalleessa ta'e inni kun
shakkii uumuu danda'a jechuudha. Ibsoota hin malle tarreessuun yookaan barreessuun kan jiru yoo ta'e. Seera qabeessa fakkaachuuf jecha waan waliin fakkaanne yoo tarreessuun yookaan barreessuun kan jiru yoo ta'e jedha. Koomishinichi eeramni kamiyyuu ragaa qabeenya beeksisuu galmeessisuu irratti eeruu kennuu ni danda'a. Qabatamaa taanaan ragaa qabataanaan eeruu kennuu ni danda'a. Eeruun qaamaan bilbilaan yookiin maloota adda addaatiin dhiyaachuu danda'a. Yookiin bilbilaan eeruu kennuu danda'ama yookiin immoo qaamaan dhiyaatanii kennuu danda'ama. Tooftaa adda addaatiin eeruu kennuu ni danda'ama jechuudha. Eeruun dhiyaate fudhachuun dura eerichi hojii qabeenya beeksisuu galmeessisuu kan ilaallatu ta'uu adda baafachuudha. Beeksisuu ta'uu qaba malee eeruu yookaan komii waan biraa ta'uu hin qabu. Isa kana adda baafachuu qabudha. Tarkaanfii fudhatuun haala raawwisaa isa dhumaati kuni. Galmeessaan adabamuun qabeenya beeksisuu galmeessisuu kamiyyuu lakkoofsa herrega baankii dhimma kana baname irratti galii godhee nagayeessaa koomishinichaaf dhiyeessa. Akkuma isin jennesidha yeroo kaameera yeroo kam sana keessatti galmeessuu yoo baate nagayeessaa galmeessisee nagayeessaa fudhee koomishiniif geessaa jechuudha. Faayinaansii koomishinichaaf jaajaan ni kennaadha. Daayireektorootiin faayinaansii bu'uura keewwata kana keewwata xiqqaa tokkoon galii ta'e nagahee waliin araarsuun ji'aan yeroo mallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Oromiyaatiif ni Meeshaalee hojii kan jiru. Haa ta'u malee amma eddee labsiin 2015 baheen asitti immoo haala nageenyaa fayyummaa iddoo hojii kana bifa hammatuun xinnoo bal'isni haala hojiirra oolchisetu jira. Kanaafuu asirratti ani maaliin kaasuu barbaade inni saanichi qophaa'uun isaa gaarii ta'e qajeelfama hojiirra jiru kana wajjin akkamitti wal deeggaree deemuu danda'a kana qofaadhaan kaasachuudha. Maaliif achi keessatti waan ibsame baay'een jiraachuu danda'a waan qajeelfama keessatti hammatamne akkamitti fuulduratti wal deeggaree wal simee deemuu danda'a kan jedhu qofaadhaan kaasachuudha. Kanaafitu irra caalaa ilaalamee yaaduma jedhu itti dabaluufi kan kanarraa egaa hojii hanqina keenya keessatti maayinni keessumaa deeggarsaa hordoffii fi kanneen kana fakkaatan fuulduratti raawwannu keessatti yoo resource allocation kun akka qindoomina qabu irratti deemnutu mijaa'aa ta'e gaariidha hojii keenyas gaariitti bahuu dandeenya kan jedhudha. Dhimma biraa dhimma saantaddii kenna tajaajila hundi keenyas hirmaannaa keenyaan qophaa'e waan ta'eef qophiin isaa gaariidha. Akkaataa saantaddii sanaan yoo hojiirra oolchuu dandeenye gaariidha alma jedhu kaasaa galatooma. Gabaasni dhiyaate gabaasa yeroo kaanirra gabaasa hojii yaalii amma mana tokkoffaa keessatti akka mana hojiitti taasisaa jirru kan ibsu kan jedhu anis yaadicha dabalee kaasuun barbaada. Keessumaayyuu immoo yeroo baay'ee hojiiwwan boqonnaa qophii keessatti hojjetaman hin beekamu. Amala ergama akka mana hojiitti qabnu waliinis wal qabatee exhaustively hojiiwwan gurguddaan jijjiirama naannoo kana keessatti fidu jedhamee eegamu. Even no akka mana hojiitti waan hojjennu qofa otoo hin taane akka naannootti illee expectationiin mana hojii kanarraa jiru kallattii kaa'u irratti dhimmoota toora xiyyeeffannoo naannichaa baay'ee ol ka'aa ta'an manneen hojii hundi yookaan immoo akka naannootti siistamni hundi expectationiin mana hojii kanarraa qabu waan baay'ee akka jiru keessatti intirii karoora mootummaa gubbaa irratti sochiin nuti taasisu karoorri nuti qoraabsinu dhiibbaan inni jijjiirama akka naannootti eegamu even to the extent raawwii karoora manneen hojii irratti illee dhiibbaan kaka'umsi nuti uumnu gahee guddaa akka qabu beekamaadha jechaadha. Kanaaf nurraa eegamu akkuma jirutti ta'e akka naannootti karoora mana hojii mootummaa hojiitti galchuu bu'aa barbaadamu sana fiduu keessatti karoorri mana hojii keenya karoorri mana hojii tokko keessatti karoorfamee taa'u akka hin taane karoora transformationii kenna tajaajilaa kanarratti ilaaluu hin danda'amu jechaadha. Primarily manneen hojii hundi karoora mana hojii isaanii galmaan gahuudhaaf illee karoora kanarraa akka ka'an mana hojii kanarraa waa akka eegan akka mootummaatti wanti karoorfamu kun hundi manneen hojii amalaan seektara deeggarsaa jedhan kana keessatti amalli manni hojii keenya qabu baay'ee ulfaataa akka ta'e hin beekama. Kanaaf
hojii raawwiiwwanii kenna tajaajila waggoottan lamaan kana keessatti sosochoosuudhaaf yaaliin taasifames bu'aan dhufes sirriitti adda bahee taa'eera. Gabaasa bardarbee keessattis ka'umsa hojii bara kanaatiifis keessumaayyuu immoo karoorri tiraansfoormeeshinii akka naannootti barana qophaa'e kun hojii kurmaana tokkoffaa kan boqonnaa qophii kana keessatti hojjetamu hojii baay'ee ulfaataa ta'e jechuudha. Wantoonni achi keessa ta'an sun baay'ee ulfaataa kan ta'ee fi mootummaanis xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojii waan kan biroo dhiise piraayoritii olaanaadhaan hojii kana torbanii gamaggamuudhaaf ajandaa seeting paawariin mana hojichaa mataansaa akkaataa namatti qabamaa jiru kilaasteraan baay'ee sadarkaa olaanaatti jiru guddaadha. Kana wal bira qabnee ilaallu raawwiin mana hojii keenyaa akkaataan itti kutaan karooraa dhiyeessu riilii waan lakkaa'amuu danda'u jechuudha. Wanta achi keessa keenyu nuti amma lakkoofsadhaa amma na goone jenna malee waan sana hojjechuudhaaf adeemsi deemame garuu waan baay'ee akka ta'e hordoffiin taasifamu, gorsi taasifamu, hojiin hubannaa uumuu taasifamu hojii bal'aa akka ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Ganditti ba'uu danda'u, manni hojiitti ba'uu danda'u. Ulaagaa mana hojii keenya bira darbee akka naannootti guutummaatti ittiin hojjetamu jechuudha. Kan biraa aadaa fi duudhaa hojii hojjettoota mootummaati. Egaa yeroo baay'ee hojii riifoormii kana kallattii adda addaatiin qorannee hojiirra oolchaa turreerra. Haa ta'uutii garuu akkaataa barbaanneen bu'aa nuu fiduu kan dide aadaan hojii keenyaa rakkoo qabaa jennee waan kaaneef inni kun harka keenyaa bahee kan naannoo ta'uu qabaa jechuudha. Kurmaana lammaffaa kana keessatti akkas taasisuuf immoo tariitii akkaataa amma duraatiin itti adeemuun isaas rakkoo ta'uu waan danda'uuf waan amma ofii keenyaa qopheeffannee kurmaana tokkoffaa kana keessatti qopheessinee harkaa qabnu kana akkamittiin ajandaa mootummaa taasisnaa kan jedhu sirriitti yoo yaada fi gaarii nutti fakkaata. Maal jechuu barbaadeenii leenjii biiroon keenya kallattii adda addaatiin kennuun yeroo baay'ee bu'aan nuti argannu hanga bakka ta'e hundi keenya walumaan ni beekna jechuudha. Muuxannoo amma dura jiruunis kenna tajaajila amma bara kana keessa qixa sirriidhaan mootummaan mana hojii hundumaa keessatti kan inni dubbatamu yaadatti yoo ta'e ajandaa hooggansa olaanaa ta'ee karaa paartii fi karaa mootummaatiin viidiyoo konferensiidhaan hojjetaa sadarkaa naannootii kaasee hanga gadiitti jiruuf lekchariin godhamee erga irratti mari'atame hunda ajandaa ta'e jechuudha. So toppikiin ammoo harkatti qabannee jirrus ajandaawwan gurguddoo isaan kana milkeessuu danda'an ifin sanaa walitti kan ilaalaman jechuudha. Kan danda'u dhimmoota ammoo harkaa qabannee kanaan waan ta'eef isaan sana akkaataa baratameen otoo hin taane tooftaa ajandaa mootummaatti ta'uu danda'u biiroon keenya yoo intinaa ta'e gaariin ta'uu yaada jedhu isa kana sirriitti yaaduun gaariidha. Jaalleewwan dhimmoota kaasan keessatti dhimmi amma fakkeenyaaf itti quufinsi parsantii 52 irra jira akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Sarveeyin gaggeeffame sun limiteeshinii mataa isaa danda'e qabaachuu ni danda'a sirriidha. Garuu ani kan sirriitti hubatamuu qabu itti quufinsa maamilaatiif hojjetaa uummata tajaajila kennu qofatu rakkoo qabaa jennee akkaataan itti ilaallu rakkoo qabaa yaada jiru qaban. Litiriicharii adda addaa dubbisuu ni dandeenya. Faaktarii gurguddaa sadiidha itti quufinsa maamilaatiif kan sababa ta'uu danda'an. Inni jalqabaa hojjetaan mataan isaa inni tajaajila kennu akkaataa amma jenneen sirriitti of qopheessinee istaandardii taa'een tajaajila kennuu irratti qulqullinaan baay'inaan kan jennu san qixa sanaan kennuu dhabuun sababa mataa isaa danda'e tokko. Piroosiijarii nuti keessatti tajaajila kenninu mataan isaa itti quufinsa maamilaatiif sababa ta'a. Tajaajila kennuu barbaadee pirooseejeriin na hidha yoo taana hojimaan ani keessatti tajaajila kennu qixa sirriidhaan hubannoo irratti hin arganne taanaan yoo mataa isaatiin sababa jechuudha. Inni sadaffaan maamilli mataan isaa faaktariidha. Tajaajilamaan hubannoo dhabuurraa ekspekteeshinii addaa qabatee akkasittan tajaajilama jedhee akkaataa inni itti dhufu mataan isaa faaktariidha itti quufinsa isaatiin. Akkaataan inni itti eeggatee dhufe waan biraati akkaataan inni itti tajaajila kennuuf kan biraati kanarraa ka'eeti kan inni itti quufinsi nuti amma itti laataanu kun kan inni taa'u jechuudha. So nama tajaajila kennu hojjetaa nama tajaajila kennu kanatti itti quufinsa maamilaa irratti dhiibbaa fidee inni kun 52 ta'e inni jedhu kun faaktaroota jiran keessaa tokko qofa irratti xiyyeeffachuun boris dhibba nu taasisuu hin danda'u waan ta'eef itti quufinsa maamilaa dhibba taasisuu hin danda'u waan ta'eef isaan hafan sana lamaan irrattis hojjechuun barbaachisaadha yaada jedhurraan kaa'aa jechuudha.
Isaan kana sirriitti yoo itti adeemne gaariidha. Kan biraa egaa as keessatti wanti bara kana nuti akka keessumaayyuu akka damee ijaarsa dandeettiitti dookumentiiwwan amma ganama shumaan achirratti tarreessaa ture waan baay'een qophaa'anii jiran. Leenjii kennuudhaaf immoo riisorsiin nuti qabnu maalii kan jedhus immoo isaanii wajjiniin informaalii wanti mari'achaa turre jira. Amma dookumentii qopheessineerra. So dookumentii qopheessine kana immoo kan naannoo taasisuuf deemna. Isa kana keessatti amma bara kana akkuma mootummaatti xiyyeeffannaan kenname leenjiin biiroo kennaa bajanni dhimma leenjiitiif jedhamee biiroo keenyaaf qabame xiqqaa akka ta'etti jechuudha. Kana konsiidar godhee kan inni ramadamee fi oosuudhaa fi haalli jedhamu nuti amma waan amma qopheeffanne kana qixa ammatti jirru kanaa fi riisorsii farkaa qabnanii galma gahuu dandeenya moo isaanii wajjiniin qindoomina akkamiitiin hojjechuudhaaf qophoofne isa kanas bayyata achitti waa ramadu mootummaan biiroo keenyaa wajjiniin haala akkamiitiin akka isaan hojjechuu danda'an haal duree wajjiniin kenneef moo jallisee achitti ramade isa kana qixa sirriitiin hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Leenjii kennuun rakkoo miti biiroo keenyaaf riisorsii barbaachisa malee isa kana qixa sirriidhaan hojjechuu irratti maaltu jira kan jedhu otoo hubatamee gaariidha. Islashii wajjiniin illee mari'annee duras waan hin qabadhe waa'ee haala faayidaa hojjetaa wajjiniin wal qabatee jiru kana kondominiyeemii sadarkaa naannoo hojjetaa sadarkaa Finfinnee jiru qofa otoo hin taane akkuma walii galaatti jechuudha. Akkuma walii galaatti egaa haala qaala'insa jireenyaa akka addunyaattis haa ta'u akka biyya keenyaatti waan keessa jirru hundi keenya ni beeka. Hojjetaan kun immoo biiroo keenya kan inni eegu. Initial ideyaan biiroo keenya irraa wanti ta'e mootummaadhaaf ka'uun qabu ture. Humna mootummaas wajjumaan beekna. Haala qabatamaa akka biyyaattis akka naannoottis jirru wajjumaan beekna. Garuu hojjetaan kun qixa barbaadameen tajaajila kana haa kennu yoo waa jennu nuti immoo isa kanaaf maaltu ta'uu qabaa kan jedhu yaada ka'umsaa mootummaadhaaf wanti dhiyaatu otoo jiraatee gaariin ta'uu hojii qofa qabannee intanaa ta'uurraa yaada jedhuun qabaati. Walumaa galatti garuu kurmaana tokkoffaa keessatti qophiin akka intanaatti jiru gaariidha. Kan inni dhaqee madaalamu garuu bu'aadhaan waan ta'eef galteedha inni kurmaana tokkoffaan kurmaana lammaffaa keessatti qaama biraatiin geenyee bu'aa madaaluudha waan ta'eef isa kanarratti hundumni keenya iyyuu hubannoo wal fakkaatuu fi qindoomina gaariidhaan xiyyeeffannee itti deemne gaariidha yaaduma jedhu dabaluuf. Shumaanis kan dhiyyeesse Tasfaayinis kan dhiyyeesse yaa waanuma hojjennee nuti kenninee fi akkuma jiruttidhaan isaan inni jedhanii garuu haala qabxii qabamuu danda'u gabaabsanii haalli itti dhiyeessan gaariidha jechaa. Ani garuu maalidha haalli itti deemaa jiru kun haaluma sirriidha alaatti. Takka approachii keenya deebinee ilaaluu hin qabnu amma fakkeenyaaf kaleessa galgala hooggantuu yeroo dhiyeessanii wanta ka'uu fi wanta nuti ni hojjenna jennu wal bira qabdee yommuu ilaaltu takka iskooppiin nuti qabanneetu ulfaataadha alaatti wanta qaqqabsiisuu hin dandeenye siviil sarvisiin qobaasaa wanta raawwachuu hin dandeenye qabanneerraa alaatti kan nama jechisu illee jira. Fakkeenyaaf amma waa'ee saatisfaakshinii ka'e 85 midhaan jedhamee amma madaalamee jira. Garuu amma uummanni immoo kana jechaa jira. Saatisfaakshinii isin hojjettan isa kamidha jedhanii gaaffii gaafatanii xiqqoo ulfaataadha wanta ta'aa jiruu fi kanaafuu tokkoffaa approachii keenya jijjiirraa ilaallu laati. Haalumatti deemaa jiru. Fakkeenyaaf rakkoo hubannooti jenna. Is it true? Hubannoodha rakkoo keenya laati. Aadaa mana hojii haa jennu. Waggaa meeqa muluu jeejiin jedha BPR nan jalqabame 2002 jalqabame ergasiiti kanuma jenna. Rakkoon isaa kana dhaalaati. Inni jedhu otoo sakattaamee gaarii natti fakkaata. Amma moodeela hojjettootaa baasuu hojjettootuma ammaa baasnu dhugumaa imparshaalii taaneetiin baafnaa akkaataa itti baafnu jira. Madaallaa dhuguma. Manneen hojii madaallaa sadarkeessina jenne madaalleerraa dhuguma. Riippoortiin dhufu gabaasni gabaasamu dhugaadhaa ilaafee nuti. Maaliif yeroo baay'ee expectation mootummaas hojjettootumatu wanta kana raawwatan jedhameetiin yaadaman rakkoon siyaasaa bakka jiru hojjettoonni kana godhan uummata satisfaayi godhan jedhameetiin ni ka'u kunis akka approachii fakkaata. Kan biraa istaandardii kenneera fakkeenyaaf
qajeelfamoota adda addaa gara 18 meeqa hojjetameera. Istaandardiin sun maalidha inni godhu? Kaastamariin ammaa dhufu fedhii qabu sun argachuutiif gizee meeqa keessatti raawwataa fi mirgisaa akkamitti eegame seerri mootummaa amma eegameedha. Baay'ee istaandardiin agarsiisu jechuudha. Amma sun bahee dhaqee hojii irratti oolle istaandardii irraa kaanaa. Fakkeenyaatiif fo'annoo fi filannoo fudhan. Dhimma qaxarrii ilaalchisee nam tokko waa tokkoof hommaa dhufu waa'ee jijjiirraatiif hommaa dhufu jijjiirraa guyyaa sa'aatii ammanaa keessatti daqiiqa ammanaa keessatti haa raawwatu jechuudhaaf duraan dursee qajeelfamni isaa hojiirra jira. Eegu ta'uu qabu. Kanaafuu qajeelfamni atoo hojiirra ooliin waa'ee istaandardii haasa'uun kamtu dursuu qaba laata. Kan biraa jechaa kan jirru hojiin kun keenya. Oo namni dogongorellee kan sirreessu qabu nuyi jabaas hojjechaa jirra jechaa turanii roboota saayifaa isallee maalirraa akka gadi yoo barbaachisnes barbaachisu jedhanii bira darbuun gaariidha. Inni biraa dhumarratti roboota saayin Nasireetii ammana qabnaa, biyyee ammana qabnaa, faalii ammana qabnaa jedhanii. Nuti Oromiyaan dachee bal'aa qabdi, uummata baay'ee qabdi, risoorsii baay'ee qabdi jedhama yeroo baay'ee. Maayii bal'aan jaraa fi turgumaan waraqanni keenya maal fidee mana kana fakkeenyuma kaasuu danda'a. Warri poolisii barate jira as keessa, imaamata warri barate. Akkuma biyyaatti akkuma naannoo keenyatti imaaman ijaarsa dandeettii hin jiru. Ani yuunivarsiitii kanatti maalii ta'e waraqata baannee yoo deemne ni galas. Maalitti hojjenne nama shan akkanatu jira poolisii kan barate. Waa'ee sana baante liidarshiippii namoonni naasa'u. Liidarshiippiidhaan shumaa dabalatee nama baay'eetu as keessa jira. Maaliif dhokanna ree nuti? Gadi baasuu qabna waan baranne san yoo maal nuu godha ree yoo uummata keenyaaf hin fayyadne waraqaa gaafuma boonyu isaan footoo keenya itti argisiisuudhaaf taanan har'a duuti ragassee jirti footoos yeroo itti argisiisan waan hin jirreef baay'ee odoo itti cunqamuu baannee gaarii natti fakkaata. Kanuma wal qabatee imaammata ijaarsa dandeettii akka biyyaatti hin jiru, akka Oromiyaatti hin jiru. Imaammata hooggansa qabeenya namaa hojjetamee jira kan jedhu gabaasa argeen jira. Piroosesii san keessa darbee jira. Poolisii piroosesii san keessa darbee sirriitti diskas ta'ee moo amma ekspertumti lama sadi taa'ee wanti hojjetu booda namoonni baay'ee waan jiraniif akkasitti yeroo ilaalame imaammata leenjii fi barnoota training and development policies hin jiru. Yaa leenjii amma fakkeenyaaf nuti as leenjii fudhachaa irraa leenjii miti yaa gabaasuma dhaggeeffanna waan ta'eef malee istaandardii qabaa maal qabaa isallee osoo ilaalame gaariidha. Barri kun bara kana jijjiirama fiduuf hojjennaa jedhanii warri achi nu ibsan warri nu dhiyeessan baay'ee gaarii. Ammaan booda jenna. Mee karooruma dhuunfaa qabna. Mana adeemsa mee boru boyaa qoffaa laalame. Maaliif baafachuu dadhabne mindin noo chiguru? Ina maaramne moo? Nutti dagama moo? Dabtaraadha maa inni? Alatti baanee hojjechuun dura asitti nuti wanti hundi asuma jira. Ogeessas jira. Akka dubbisa waan saalfannu qabnu. Hooggantoonnis taanaan ijoolluma keenyatu jira. Itti dubbachuu dandeenya fillabiiti. Boru maal nu godhanii maal nu godhanii kanaan dura siqiqiidhaan jiraachaa turre sanii miti. Face to face kanatu rakkoon jiraa jennee itti warra dandeenyu waan ta'eef maaltu nu qabee jijjiirama fiduudhaan. Biiroon keenya fakkeenya ta'uu maaliifidha? Customer satisfaction gabaasa shuma irratti maalan argee 52 maal jedha. Waggaa 15 guutuu hojjennee nus 52 irra jiraannan kana biraa maaliif gaafan? Viidiyoo konferensiidhaan namarratti dubbachaa maaliif oolla? Maaliif sirreessuu dadhabne kan jedhu osoo ilaalameedha. Garuu yaa'u hojjetaa kan ammoo akkasitti gabaasa jiru waan hojjetame. Amma fakkeenyaaf waggaa dhiyaatu anachi keessatti maalan hojjedhee jedhee namni islaayidii san irratti of ilaaluu qaba. Islaayidii san keessa hojiin isaa hin jiraanne yallan maalas nu bakka badama nafsi hin dhoosamu. Kanaaf galatuma. Hojii malee hojjechaa ture. Koomkaan ta'e guyyaa kana ta'e yaa'onni hojii keenya garuu yeroon qormaanni tokkoffaas yeroo boqonnaa waan ta'eef keessumaayyuu dhimmoota adda addaa
yeroo itti qopheessu yookaan boqonnaa qophii waan ta'eef sanuma cinatti immoo hojiiwwan bal'aan Ani akka waan gaariitti ilaalaa ittiin kas keessatti gaheen keenyas maal turee kan jedhu keessattuu filaalla waan ta'eef jechuudha. Kan obbo Tasfaayeen dhiyeesses haala gaariidhaan nuti hojjechaa ture akkuma obbo Tasfaayeenis jedhee garuu sanaan hojjechaa jirraayii kan jedhu stiil gaaffii ta'a waan ta'eef meebii akka boqonnaa qophii keessatti hojiiwwan hojjetaman dhimmoota akkamiitu hojjetamedha nuu dhiyaate kanaa booda garuu sanadoota nuu dhiyaatan kanaan hojjechaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a keessumaa istaandardii fi qopheessanne kan sana keessatti jechuudha. Ani meebii achirratti xiqqoo koomentii gochuu kanan barbaadu otoo unkaaleen ittiin madaalaa deemnu tajaajila keenyatu jiraate kan yuunifoormii kan gochuu danda'u hunda keenya iyyuu tajaajila kenninu yookaan gosoota tajaajilaa kenninu sanaan adda baafannee akkaataa kamiin akka madaalaa deemuu qabnu dhuunfi wal fakkaataan osoo jiraate gaarii ta'a. I think buluu dookumentii sana hunda isaan ilaalle achi keessa jiraachuu danda'a. Garuu akka yaada tokkotti kun otoo jiraate gaariidha kan jedhu. Meebii isaa waan ta'uuf jechuudha. Yeroo hundumaa waa'ee istaandardii haasa'u otoo hin taane sanarra kan darbeetiin raawwii isaa keessatti immoo namni ittiin wal ilaalaa deemu wal gamaggamaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef wantoonni akkasii kun otoo jiraatanii gaariidha kan jedhu yaadan qaba. Egaa boqonnaa qophii kana keessatti hojiiwwan bal'aa akka hojjetaman akkuma walii galaatti akka biiroo keenyaatti xiyyeeffannoo osoo argatanii kana yaadu hojiiwwan kana hunda hojjennee stiil rakkoon akka jiru nuu kaasa. Gama hojjetaanis rakkoon tajaajila akka jiru kaasa mootummaani. I think gama goma gaddaa irratti rakkoo jedhamee kan ka'e keessaa tokko mata duree kan ta'aa ture mata duree oduu kan ta'aa ture waa'ee kenna tajaajilaati jechuudha. Maybe waan nuyi hin agarreetu jira moo waan nuyi hin agarreetu jira moo waan nuyi hojjechuu osoo qabnu hafneetu jira moo maaliif isa kana deebisuu dadhabnee kan jedhan akkuma biirootti fudhannee dhimma ilaaluu qabnu natti fakkaata. Amma almost sochii adda addaa uumamee tarkaanfiin adda addaas fudhatamee wantoonni baay'een itti gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa turan jiru. Iddoo tokko tokkotti fooyya'insi dhufee jira. Manneen hojiis immoo kenna tajaajila isaanii dijitaalaayiz gochuudhaaf sochiiwwan ta'aa turan jiru jechuudha. Isaan kun hundumtiyyuu kenna tajaajila isaanii fooyyessuudhaaf ta'aa ture. Waanuma hooggantuun biiroo keenya qophii caarratti waan dhiyaachaa fi ture direct waan uummanni jedhuu fi waan nuyi jennu irratti waliin madaalee jira. Isa kanaan ammas xiyyeeffannoodhaan rakkoon jiru eessaa kan jedhu ilaaluu waan barbaachisu natti fakkaata. Maybe waan nuyi taachiin goone jiraadha kan jedhu ani sodaadhamee gaarii natti fakkaata. Inni kan biraan akka mana murtiitti kan ani kaasu maneejmentiin keenya agalatu gochuun barbaada keessumaa yoo gaaffii yeroo dheeraa ture aga tokko gadi bu'anii tajaajila kennuu kan jedhu suni biiroo keenya irraa barachuu qaba jechuudha. Manni hojii mootummaa biraas tajaajila kennuu waan hunda isaa finfinnee mataa'ee kennuu kan jedhu kun ilaalchi kun unurraa kaasee jijjiiramuu qaba. Manneen hojii tokko tokko baay'ee gadi bu'anii tajaajila kennaa jiru. Fakkeenyaaf kan akka distriiktii pilaanii maal yoo fudhanne dameedhaan gadi bu'ee tajaajila kennaa jiru. Waanuma mana hojii olaanaatti kennamutu achitti kennama. Oromiyaa bal'aa kana keessatti finfinnee keessa taa'ee tajaajila kenna ilaalchi hedduu sun cabuu qaba jechuudha. Kanaafan biiroon akka baay'ee inni sun akka keessumaa boqonnaa qophii kana keessatti akka waan guddaa tokko hojjennee natti mul'ata jechuudha. Kunu qofaaf miti. Hojjechuu qabu jechuudha. Kanaaf dhimma kana akkasitti murteessuun waan gaariidha. Garuu ammumaa dhimmoonni osootti yaadamanii jedhee ani kaasuu tokko dhimma humna namaa wajjin wal qabatu. Gadi buunee kennuu eegallee dhiisne deebi'uu hin dandeenyu kanaa booda. Isani deebi'uu hin danda'amu. Maaliif haalumtiyyuu si dirqisiisaa jechuudha. Kanaaf hanga danda'amaa ta'etti humna namaatiin deeggaraa deemuun, cimsaa deemuun, guutaa deemuun barbaachisaa waan ta'uuf meebii isa kanarratti dhimma xiyyeeffannoo barbaadu natti fakkaata. Keessumaayyuu kan namoonni adda addaa kaasaniiru wanti xiqqaa fakkaata. Gaafa gaafatamu gaaffii mirgaa nama dhuunfaa fakkaata. Garuu hojii hojjennuuf baay'ee murteessaa kan ta'e meeshaalee hojii hojjennuuf barbaadu. Laaptooppii qabu yeroo ammaa. Yeroo manneen hojii mootummaa biraa teknooloojii akka fayyadamu immoo maal akka ta'u immoo nuyiyyuu jajjabeessina jechuudha kanarratti. Kanaafan biiroon itti yaadee dhimmoota akkasii keessumaa meeshaalee hojiidhaaf barbaachisaa ta'an legzarii miti dhimmoonni
dhimmoota leegzarii nama dhuunfaatiif guutuu ta'an taanee hojiidhaaf dhimmoota barbaachisaa ta'an guutuun dhimma xiyyeeffannoo barbaachisu natti fakkaata. Kabiraan waa'ee humna namaa wajjin kana wal qabate yeroo darbe galmee nu bira dhufu kana assessmentii xiqqaa galmeemti nu bira jiru dhimmoota akkamiin dhufanii kan jedhu waa ilaaluuf yaallee jirra. Keessumaayyuu yeroo adda addaa viidiyoo konferaansiidhaanis akka biirootti daayirekshinii yeroo kennamu dhagaan ture. Tarkaanfiin hojjetaa mootummaa irratti fudhatamu seeraaf hojimaata jiru eegaa fudhatamuu kan jedhu daayirekshiniin kennamu jechuudha. Yeroo ammaa kana iddoo baay'eetti koreen taaksii foorsii koreewwan adda addaatiif aangoo seeraan kennan irraa fudhatanii ofii isaanii raawwachaa jiru. Ani amma dhimmoonni kun ilaalamuu waan qaban natti fakkaata. Nuti hojii baay'isaa jiru waan ta'eef. Inni miti itti gaafatamummaan rakkoo akka jiru silas dhimmoota ifa koreewwan seeraan dhimma kana haa raawwatan jenne cimsinee akkaataa kamiin hojii sana akka raawwatan gochuu wayyamoo koreen taaksii foorsii kun akkaataa sanaan tarkaanfii fudhachuun sirriidhaa kan jedhu sanarratti walii galamee waan tokko ta'uun barbaachisaa waan ta'eef an ammas keessumaayyuu haala tarkaanfiin bulchiinsaa hojjetaa mootummaa irratti fudhatamaa jiru abbaa barbaadan asii kaasanii bakka biraa keessu sana keessatti immoo hamii adda addaa jira jechuudha. Hamii adda addaatu jira. Fakkeenyaaf hamma abbaa barbaadan iddoo barbaadanitti fiduu jedhamu. Nama achitti immoo chaalenjii godhus hin kaasu jedhamu. Waan akkasiis jira jechuudha. Kanaaf amma gaafa tarkaanfiin fudhatamu wanti nuyi poozitiivili yaadne sun gara biraatti akka hin hiikamnes achi keessatti of eeggannoo gochaa deemu barbaachisaa waan ta'eef ani keessumaayyuu dhimmoota haala yeroo kana wajjin wal qabatanii tarkaanfiin akka fudhatamu jajjabeessinu kuni seeraaf hojimaata ammaaf of harkaa qabnu kanarratti hundaa'ee akka fudhatamu yeroo yeroon isa kana qajeelchaa deemuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Kun akkuma faayidaalee hojjetaa mootummaas ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Waan hunduma hojii qofa hojjedhuu qofa otoo hin taane hojjetaan mootummaa immoo hojjetee maal argataa kan jedhu biiroonis itti yaaduu qaba natti fakkaata. Asuma magaalaa Finfinnee keessa jiraanna achiis hojjettoonni jiran jiru. Hojjettoota magaalaa Finfinnee waan addaa ta'e waan hojjetanii miti. Haa xiqqaatu haa guddatu kiraayii manaa jedhanii amma kan banuuf eegalanii jiru. Isa kana gochuu dadhabee mootummaan naannoo Oromiyaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Waa'ee guddina sadarkaa hojjetaa mootummaa kanas ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Gara sanatti deemuun hin jira waan ta'eef hojjettoota hojjetanis jiru yaadama jedhuutiin hojjettoota hojjetan karaa kamiin jajjabeessaa akka deemu dhimmoonni akkasii dhimma xiyyeeffannoo barbaadan natti fakkaata. Akka waliigalaatti gabaasni raawwii waan walii hojjennee jechuudhaaf galatamu. Waan jiruuf jechaadha. Anseera cabsamee isaa bitamu jechuu kiyyaa miti. Isa keessan just itti ilaalee wal qabannee wal qaxxaaree waa hojjennee beeysa waan jedhuufi waa'ee liifuu galatoomaa. Sararaan galatoomaa jedha. Akka waliigalaatti leenjiin qajeelfamoota adda addaa irratti manni hojii keenyaa gahee isaa qajeelfamoota adda addaa sadarkaa adda addaatti ni qopheessa. Gosa isaatiin manni hojii hundaafuu akka naannootti gadi hin buusaa jechuudha. Hojiin nu amma hojjetaa jirru qajeelfama hojiirra oolu kana hojiirra oolchuu maaf jala sararee rakkoosanii akka inni qajeelfamni sun hojiirra oolu sirriitti maaf goosisuu dadhabnee maaliif raawwachuu dadhabnee eentu raawwataa eentu raawwachiisaa maaf raawwachiisuu dhabne maaf dhaabbachuu dhabe akkuma komii qajeelfamoota kanaa haala dhugaa ta'e qajeelfama maaf kabajisiisuu dhabne kan jedhu yeroo baay'ee naqu maaliifi iddoon hundumtinuu itti gaafatamummaa qabna. Hooggansi sadarkaa gubbaarraa kaasee hanga sadarkaa gandaatti jiru qajeelfamootaa fi seerota adda addaa hojiirra haa oolchee dhugaanii uummata isaa kenna tajaajilaa qajeeltoota irratti hundaa'ee akka raawwatuufi. Rakkoo guddaa madda biyyattii sanaa yookaan hannaanis ta'ee kallattii adda addaatiinis ta'ee iddoo mara taa'ee nama hoogganuu fi namoonni sadarkaa inni haraarkii wal qabatanii jiruun wal harkisaati wal bira taa'anii waliin hojjetan. Maaliif namni hundumtinuu
iddoo hooggansaa irratti argamu sadarkaa gubbaarraa kaasee hanga sadarkaa jalaatti uummanni keenya tajaajila dhugaa dhabuu seeraaf qajeelfamni jechuun qajeelfama danqanii kan irratti dhiibbaa irratti ga'u hojjetaa mootummaa kan achii ka'ee hanga biroo kanaatitti deebi'ee dhufu hojii kanarratti kallattiin hooggansa sadarkaa jiru maalii fi qajeelfama isaa baafnu yoonni kana qajeelfama hojjettoota mootummaa illee hojiirra oolchuu illee qajeelfama raawwiddaa kan mataa isaa isa hoogganu maal qophaa'uu fi dhabe. Mootummaan naannummaan gandummaan dhimmoonni kun yeroo adda addaa hanga waggaa Oromiyaa keessa waggaa 35 irraa kaasnee hanga bilu kanatti rakkooleen jiran rakkoolee hooggansa iddoo irra jiranii. Isaatiin iddoo barcuma irra taa'e sirriitti walqixa yoo keessummeessu ta'e qajeelfama seerota jiran yoo hojiirra kan oolchu ta'e wanni martinuu karaa qabatee tasgabbaa'ee deemudha. Qophaa'ummaan nuti qabnu gaafachuun sun baay'ee gaariidha. Gahee hojii keenya dhimmoota duratti hojiilee harkifatan jedhee ka'e keessaa tokko hojiilee hammata ga'umsaati. Shuuman tokko lama qabatanii ta'ee tayyaaru. Hammata ga'umsaa akkaataa barbaadamee haaldureewwan isa hojiirra oolchuudhaaf nu barbaachisu. Kompitensii beesd human resource managementii hojiirra oolchuudhaaf nu barbaachisu akkaataa barbaadamee hojjetameen xumuramne. Kanaaf eenyutti deebi'a? Natti deebi'aa jira. Kanaaf gahee keenya akkamitti ba'aa jirra? Yaanni sun ka'umsaa baay'ee gaariidha. Asirraa barannee boruu qabnee maal hojjenna kan jedhu. Ittiin nama bileem gochuudhaaf qofa jechaadha. Boru maal hojjenna? Raawwataan tokkoon isaa maal hojjeta? Ifin nutuu beekna. Hammata ga'umsaa irratti leenjii nama 8 nama 10 akka leenjisu gooneera. Still we are not in opposition. Dhimma kana akkaataa barbaadame sababa adda addaatiin qophaa'ummaa gama hundaan qabnu jecha keessa keenya irratti wanta beeknu tokkodha qaama alaatiif an ibsinu waan ta'eef qophaa'ummaan intarnaali nu barbaachisaa jechaadha. Kanarratti dhimmootiin baay'een isaa jechaadha. Kanaaf maal lan ta'u maachura haalli itti ta'u wantooti yaallaman jiru dhimmootiin baay'een isaa keessaa laallamudha. Dameen ijaarsa dandeettii konsept dookumentii qopheessuunsaa galtee guddaa nu ta'a malee hagas mara iddootti konflikt nu baasuu jechaadha. Maaliifin yaa'ummaa fi fayyummaan iddoo hojii labsii 215 muraa 21 gubbaa irratti labsii 61 gubbaa irratti hojjetaan tokko hojii irratti miidhaan osarra gahee qofadha. Dubbisuu dandeenya baay'ee keenya jechuudha. So wanti dabalame kun as akka riifoormi tuulii tokkotti jechuudha. Kanaaf mana hojii tokko keessa jirra. Amma qajeelfamni achirratti ba'e suni numaayyuu gabbachuu qaba. Kanaan jechuudha. Sirriitti gabbatee aspektii manni hojii mootummaadhaa tokko aspektii seeraatiin jechuudha. Waa hunda seerri qabachuu hin danda'u. Garuu hojii riifoormiiti. Wanni sun akka lafa bu'u akka hojjetamu. Kapasitii guutuun ijaaruun istaandaardii kanaan lafa kaa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Paakeejii kana keessatti jechuudha. Akkamitti ismaartii goona ofiisii tokko biiroo tokko kan jedhu istaandaardiin lafa taa'uu qabu istaandaardiin ergonomiksii jiraata jechuudha. Yookaan immoo haala iddoo mijataa yoo jennu maalbaata haala iddoo qofaa miti wantichi akkuma amma beekachuun kaase waa baay'eetu jira fakkeenyaaf dhimmi kognitiiv jira fiizikaal jira organeeshinaal yoo jennu maal jechuu keenya fiizikaal yoo jennu maal jechuu keenya fakkeenyaaf namni tokko namoonni hammamiitu ispeesii hammamiirra taa'uu qaba daataa fudhachuudhaaf yookaan immoo hammam wookoo qaba jennee dhimmoonni kaanis kognitiiv daamenshinii qaba fakkeenyaaf amma namni tokko hojii qorannoo irratti hojjeta taanaan uumamaan wanti isa qunnamu jira jechuudha. Kanaaf isa kana olaallu namni tokko rakkoon fayyaa ijaa yoo isa qunname akkam ta'a kan jedhu akkamittis ittisuu dandeenya iddoo hojiitti kan jedhu dhimmoonni adda addaa istaandaardiiwwan adda addaa fakkuusuun dura jiraatu baay'eetu jiru. So kanaaf istaandaardii kaa'uudhaaf kan yaalame waan ta'eef walitti hin bu'u. Kanaaf numaayyuu seeraanis baasnee dameen hooggansa qabeenya namaa dhimmoota seeraa wajjin seeraan bahuu qaban qofa irratti xiyyeeffatee qajeelfamaan hoogganuun isa hin jiraata. Inni kaan immoo kanarratti hojjetu fakkeenyaaf dameen keenya yookaan immoo hojiin ijaarsa dandeettii keessatti immoo akkuma wanna riifoormii tokkotti wanni kun akka jiraatu immoo paakeejiiwwan istaandaardii isaa seetu godhuun akka amma godhaa jiru manneen hojii keessatti bal'inaan jijjiiraa jirra waan ta'eef isa kana akkasitti hubatamaa jechuudha.
anenyon kaba awisi mal bayo awi ko kalbi madaga macho jiru ko til yantalabia sinabdalaya nuwali boya sichinab gaye pedusi malay kapsistu sanyi sichinab gaye pedusi malay kapsistu sanyi